تسنيمه أما اللي ترى اللي كتبت بنولا اللي مفرج الجنة وسني بركوتات الره أما ما كهر كونه كلافة بويه كينوتا كم جرى خنات تاعي تون جرى دينا كينيا كانوا دبام سيو بربادو خن أجيبودان أورومون هرر جيتو مكاسي تو دبدي يجوا مكاندو منا متاندو منا متاندو روياجا مكاندو منا متاندو روياجا تبي كابتو أما كوان كسام لفا بوفا تشوفي تولي نردي وتشيرون مالي مكا أفان أوروموتي متي مكا أورومو بربادن كسينجان إجاسي كابو في يجو جانزيري سيكوراني أكادي إفقالتو سيكورو يجو أكادي في إفنفتو سيكورو يجو أكادي في إفجافتو سيكورو يجو إرا قديني توفتان ورا كولوني فتا مال قران باندا تولفتانيدي ورانوما أمتا سنراتيها قسمودي كان أتو أمتا كان ربريدا أتو أمتا كان رايلي كابد أتو كنو بريسو برسنة أتو واي بريسو لندي برو من خلوني جان أمتا مساخنا ديبي كامل لالا سنفكار أكالوني تلالا يجورا إفي نما يفكوري إسام بيلا تلالا يجورا مسا أما ديبي مخوما داف كاسان تهاجة جورا أمتا ساچرورت أجيسورت نبامسيسورت أفان ساتو فجورت إفتو فجورت آدا ساتو فجورت تنقلوني فتا أولكاس تورتي يجو وني شافين دلقو جلوساني قباب تمت إفي فكاتاني ساتيس جرد ليسيسو جلوغا ترى سرادابا ورد ليسيسو جلو واسدي هركا قبن تن أدونو تنبين نو هركا فراتن أدونو تنوباتن شرساني أدو إنيوما ساني نو تنوباتن دينوما ساني نوباتن نوتنا مخيني جنة متارم متنفني خان هرمالو يوسفني خان دودرت باني أدو ديمنوتي دفاني هرا هذا هرمالو يوسفتوس هرما چنيناني خدو درت ديموس بقو مراني يجو وني سادين سمال تكا مقالاتين يرانو على قومسان مالي فيف مقالا جتشون هندورا سياساتي هندورا دينجيتي هندورا عاداتي هندورا والكنمتي أمة سنيتي في أمة براتي سنف مقالا خيسانو على قومساني أما شو تاوجي ولي قلاني تفتاسا نورد تلقان تلمدا gama diinagdeetiin akka waan uummanni keenya oomishe namni keenya irraan faayidoo inni nu godhan maal jechuudha tu qotee bulaan keenya karraa bituu silaa keenya ta'uu qaba maaliif uummata guddaa keenya kana kaabiitti teenya isaan firii lamaan alagaa qofa kan waan uummanni keenya amata guutuutti lafee qarshii waa xiqqoon irraa fuudhee qarshii 10,000 gurguratee samitti ol ka'uu jechuudha gama diinagdeetiin. Diinagdee kana keessaa oduun hin baane laayisansii fi heeyyama daldala magaalaa san keessaatu akkan arkanne nu godhan jechuudha gama mootummaatiin sagaarraa. San qofaa miti kabanatee humni kasaarsanii jechuudha akka namni dhaqee irraa hin binne waliin uumma keenya kana nutti deebisanii. Bitin isarraa kun kushaasha qaba kun maarra qaba ololarra oofanii ajeessanii tasaanii qofa durgoonni kasaaree akka baadiyyaa isaa ooluu isaa deddeebi'u godhaa turan jechuudha warra tattaaffii godhee magaalaa galeessa. Tasadeessaa sistama mootummaa keessa seenaniiti magaalaa barnoonni waan magaalaa jiruuf baadiyyaa teenya hunda manni barnootaa hin jirreef saniif faayidaawanii mootummaa keessa seenanii mootummaa faayidaawanii ummata keenya kana keeyja banatee keeysaa qaa tokko kan ulaa 12 fite kan beeku anna duratti warra dura barate gaafaan barannu saba san wani ijoolleen teenya facaatee gaaratti seentee wareegama guddaa kana baaftee Oromoo guddoo tanaafuu ija bantee jechuudha. Tanaafuu ummata keenya toftaa diinni nu faayidaa wees bara maaliif diina keetirraa bartee toftaa san isa deebisuu danda'uu qabdaa jechuudha. Yommuu ati toftaa diina keetiin beekne hoggoyyuu numa dhaawamtaa jechuudha hoggoyyuu numa cabxaa jechuudha. Toftaan bar waraanaa sanumaa bara
toftaan siyaasaati sanuma bar. Yoo haga sanbeene qaraatii biraa isin feesisu. Toftaa diinni isinirra faayidaa guyyaa tokkotti shiramtan guyyaa kan toftaa san fudhattanii teessanitti daatanii tasanii oliitiin dha'uu danda'uudha jechuudha. Walumaa galatti wanni amma doofoonni oofu jiru ummata keenyaa fi ummata adaree fi injoo kanaa fi kanu keessa jiru lachuu akka gaagaamni guddaan nurra dhufu fidaa jiran. Nuti immoo ummanni nu keessa jirus ummanni bal'aan Oromoo dilli kunis nagaya harkanne nagayaan guddaan akka guddaatti xiqqaan akka xiqqaatti akka nagayaan wajji jiraannu barbaannaa jechuudha. Yoo nagayaan akkasii wajji jiraanne ummata guddaa kanaatu humna qabaataa mire angoo keessatti bakka sani warri didan warri xiqqaan kun. Angoo isaan xiqqaan qabatanii guddaan fe'amu qabaa jechuudha. Jaldeessa arbarra ta'uu barbaadan isaan lakkii nuti mirga keessan isin eegnee nagaya keessan jaldeessa qabu taphadhu gaara bakka feete bineensa si nyaatu sirraa dhoorkanaa jechaanii jira. Garuu yoo tana didan taate abbaa kogaa filmaanni kasaaniiti jechuudha. Waan dhufu isaanuu ni beekanii. Fayyaa namitti eegdachuuf fadhu.